يومان كاش جولي دري قندلقا هري كاستو هميلي يركب جولي ولو ما قلت جولي دري دوا قبل جبت اللبو أركا إجاب دوا جولي دري دوا نما يو أركسا نما إبك أبو زبيدة أركتا شاح daawwatootaa fi hordoftoota keenya guyyaa irraan tana shaashaa entertainment keessa argamna magaalaa Finfinnee jechuudha. Gamanumaan namoonni sirba baasuu barbaadan akkasumatti beeksisa daleeffachuu barbaadan maal son qofa baanara kana godhachuu barbaadan fi loogoolee diizaayinii bareedaa godhachuu barbaadan shaashaa entertainment hello shaashaa yoo ta'an gatii madaalawaadhaan ni argattan isin jenna. Teessoon isii magaalaa Finfinnee haawulatti argamti. As kan biratti argamu artistii keenya beekamaa Leencoo Abdushakur qashti ijoollee dirree gandalaga harree na biratti argama. واي شاشة تك سينما نوجد يا مان أكو بيكم بتشاي انترتينمنتين سربقنا في أشهر بدن أكاجبت شاي تيسيمتي سربقوا فهم في أشهر اللوجو الدادا إيفنتي أدا إسيني كوبيسو بس ريد ومرة شاك مودوان بيكم تي أسبات يرتي إسيني كوبادي كمان شاشة برا كوتا شا harkafuuni jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota DJ Dus akkam jirtan nagaa fayyaahi anzabida shaashaadha arrantana DJ Dus akkuma beekamutti mucaan keenya jabaan kun direedoo arraa ka'ee miciyyoota anzabida shaashaa kana jajjabeessuu qabna je shaashaa entertainment itti argameeti jira shaashaa entertainment eventii qopheessina akkasumas brandingii websaayitii beeksisanii daleena loogooleen daleena waan nuti daleena jiru waa hedduutu dalaga maasitti namoota sirbootan baasuu barbaadanis agartee produce nama isaan godhu arkatanii eessa dheena warra ja'uufis abshir isinii wajjin hin jira furmaanni ni jira akkasi teessoon teenya 22 Addisuu Aspaalti bakka ja'amutti argamna kaisaafuu DJ gaa akkuma beektutti magaalaan Finfinnee fatanaadha nuti warra dirree dawaati tahullee immoo ani shaashaan teessan lakki harkan kannu jee asitti baneetiin jira dhaabbanni kun dhaabbata uummanni keenya hundi itti yaamamu fuula dura immoo waan babbareedaa hedduu daleena jennee yaannee jira ilaa hanqa TV'tti guddisna jenneeti shaashaa abdii qabna yoo rabbiin jee waan dhuftanii na daawwattaniif hedduu takka galatooma ulfaadhaa. Namoonni yeroo hedduu na gaafachaa turtan sirba baasuu feenaa eessa baasna jettanii na gaafachaa turtan hundinuu Finfinnee dhuftanii shaashaa entertainmentii baasuu ni dandeessan isin jenna bilbilli si as jala isin keenya jira bilbila kanarra bilbiltanii shaashaa entertainment biroo yoo dhuftan akka isin boostu gamanumaan isin himsa dabalataan ammaas namoonni loogoo yeroo hedduu loogoo magaalaa Dirreedoo agarteemti akka fadhinnaa isaanii argatan beeta saniifuu loogoo namoonni barbaadan dhuftanii argachuu dandeessan shaashaa entertainment irraa shaashaa entertainment filannoo keessanaa ta'uu isin jenna buum shakalaka maanniga